Political is the dirty place jetti faranjiin. Politikaa fi hudduu tanarraa fagaachuu hin danda'an beekta. Qaama namaa keessaa bakki badduunis hudduu tan. Ichirraayis fagaachuu hin danda'an. Addunyaarraayis wanni badduun obboleessitti wal ajjeesu. Obboleettiin obboleessa ajjeeftu. Addunyaan itti wal galaafattu politikaa kanaa jechuun wanni badduun silaa namni irraa fagaachuu qabu. Sigalee irraa fagaachuu hin danda'an waan lamaan kana ajaa'iba rabbiiti immoo. Ala. Isin waan kana ajaa'ibdanii sheekaa butaa kanaa ajaa'ibe. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qaama namaa kanarraa bira bakki fokkattuun shuruuf kooyitu bakki namni walirraa fagaachuu hin dandeenye. Addunyaarraayis bakki fokkattuun namni itti wal galaafatu wal ajjeesu. Politikaa tana jechuudha. Dirty place jettiin bakka hoshoraa qushaasha jettiin faranji. Isin xiinxaltanii waan akka waan hin xiinxalletan. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Invite share godhaa dafaati itti seenna. Political is dirty place jechuun kana sigale. Yo, waalaikum salaam jenne yooyya harka fuune waalaikum salaam qofa. Ajaa'iba nutti akkami naguma baga nagaan dhuftan hundi keessan. Arabiin bara haasawa keessa dhufa malee akkanumatti arabiin hin eegalan. Arabiin haasawa keessa dhufa. Yo. Arabiin haasawa keessa dhufa malee akkanumatti hin eegalan. Hibo akkami jirtamme naguma qabdanii isin. Ay sheek abbuta. Mee ittiin seena dura amma gara sagantaa kiyyaatiin seenaa irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mee yooyya warri salaamtaa tanan jennees yooyya baga nagaan dhuftanii hundi keessaniitu invite share godhaadha. Hiccitii cimtu jaawar maamma qaanessitu jaawar maamma salphiftu jaawar maamma xiqqeessitu harkaa qabnaa ajetti bilziqna. Sigalee harkaa qabnaa jetti. Mee hiccitiin jaawartan hiccitii jechuun taa hiccitii jaawaritti deebina rakkoon hin jiru. Hiccitii jechuun maal jechuudha? Hiccitii dhuunfaa, hiccitii biyyaa, hiccitii paartii adda jirti jechuudha. Hiccitiin tun sadarkaa qabdi jechuudha. Namoonni akka jaawar kun, namoonni beekaman kun, namoonni gartee public figure jedhaniin kun hiccitiin isaan miitu hiccitii akkami adda baafadhaamee dura. Yoo hiccitii biyyaa gurguran, yoo hiccitii paartii gurguran, yoo hiccitii sabaa gurguran, hiccitii cimtuu jaawar dhabamsiiftu jaamti. Maaliif? Hawaasa biraa kabajaa dhaba, hawaasa biraa amanamummaan gabboo, biyya ganee jedhama, gantu jedhama, sigalee gantu jedhama. Wanni hundi harkaa laamshoo itti jechuudha. Politikaan isaa fudhataman qabu jechuudha. Yoo Ijiptii wajji dalage, yoo Suudaanii wajji dalage, yoo Soomaalee wajji dalage, yoo Maalii wajji dalage, hiccitii biyyaa dabarsee kenne. Akkamma Snowden namichi jedhamu hiccitii Ameerikaa dabarsee kenne. Sigalee. Hiccitii jechuun kana. Hiccitiin ummatoota gurguddaa irratti ati dhiibbaan godhuu dandeessu. Ati gartee ittiin qaaneessuu dandeessu, ittiin salphisuu dandeessu, ittiin gabbuusuu dandeessu. Hiccitii jechuun gartee hiccitii biyyaa dabarsee kennuudha. Mee hiccitiin isin harkaa qabdan maalire? Tuun tachirraa hafte private secret kan jedhaniin kana. Private secretiin, private lifein ka gartee kana keessanii hungalu.
Pirezidaantii Ameerikaa Bill Clinton gartan waajjira isaa keessatti sekreetarii isaa takka barreessituu isaatii wajjin ciise private qortii geessanii intalti dhiifama godheefi hudduunti yoo hudduu eebba qabdu kan pirezidaantiin daawwate jetteeti qaallitti dhiifama goote sasset isaan lamaan idduu jirtii jechuudha. Sigale wanni Oromoon ooftu wanni talkaashaan amma shamarranii noggi way viidiyoo teen na bira jira maarree teen na bira jira mitirkishoo teen na bira jira warra bira jirtu sanii fi intala san iddu malee biyyaa fi saba Oromiyaa Itoophiyaa wanni galchaan jirtu jechuudha. Sigale ta itti gaafatamtu ta itti gartee rakkattu ta gartee itti warrakkisan jara kaanii jechuudha. Mee icciitii matanaa dura dabaradhaa yaabbulee wayichi jaawariin gabbaasuu deemu wayichi namichi waxiin garaa isaa akkana goote kunfaa si'ale wayichi jaawariin gabbaasuu deemu yooniif mee jaawar Mahammadi ifi an hangaan itti walitti dhiyaannu akkatti waliin turre ni beeytani takkaanaa hicciti jaawariin baasuu deemu amma bilziqinnaa wal dura dhaabbachuu jirraami meenaa hicciti bilziqinnaatiin gabbaasuu deemu bilziqinnaa waan akkanaa godhuu deemti nu ganti saba ganti akkana jeetin sirnarraa haasa'u malee naa gartee Shimallis akkana ta'e Abiyyi akkana ta'e piraayiveetii Shimallisii fi sigale Abiyyi keessa wanni nu naqaan jirtu jechuudha. Sigale wanni naqaan jirtu jechuudha. Saniifuu hiccitiin gartee sabaatii fi hiccitii dhuunfaa adda baasaa beekaa jechuudha. Yoo hiccitii santa gabbaasu asuma hiccitii teen nu bira jira maarree teen nu bira jira mitirkishoo teen nu bira jira wanni jechaa ooltan adeeroo xiqqollee taatu laal if qaanfadha yaadaan nama mo'achuu hin dandeessa. Warri Abiyyi mormuu sigale eenyummaa namummaa Abiyyi Oromummaa Abiyyi maarrummaa Abiyyi mormaan jiru anarraa eegale sirna Abiyyi mormaa jira adeemsa Abiyyi Oromoon ta'uu jennee mormaa jira jechuudha. Adeemsa aangoo fi jaarrachuu adeemsa aangoo fi tursiifachuu adeemsa gartee Oromoo sabboonummaa Oromoo quucersuu qancarsuu dhabamsiisuu sigale sirna barnootaa dhabamsiisuu kana jennee dura dhaabbachuu jirra malee Abiyyi fedhu Amaara gangalche fedhu Tigree gangalche fedhu Maarree gangalche sun dhimma mataa isaati malee dhimma keenyaa miti. Tajaawariis akkasuma dhimma keenyaa miti jechuudha. Jaawar hangam takka qabsoo Oromoo gurgurate hangam takka qabsoo Oromoo gane hangam takka qabsoo Oromoo dura dhaabbate jettee laaltee Jaawar mormuu danda'u qabda malee Maarree teen nu bira jira maarreetiitiin gadi yaasa atiin arrakkana jettu kun warri wajji dalaydu sunis nama nu beeta. Anammoo zoodeen gadda gaafaan PP ta'usan hicciti jaawariin gayyaasa naaf jaawar wajji turre ni beeytanii mee hicciti jaawariin gayyaasa osoo warriin bira dhaqe sunis nama nu jechuudha. Anammoo hicciti isaaniitiin waan naagee hin qabu hicciti jaawariinis waan nagee hin qabu tokkollee waan garuu eenyuutu irra yeroo ammatti Oromoo fayyada je'eetiin sigale wal madaalchisee deeggaraa jechuudha. Deeggaraa jechuudha. Isin sigale isin rakkoo guddoo qabdan dabarsi osoo hiccitii feetan fiddan yeroo ammatti Jaawar Maammakka Oromoo qabsaa'ee dhiisi wallaahi bilziqinnaan osoo hiccitii feete fidde na'aman namni huggii jibbame huggii ajaaye huggii tortore sabni waa takka gurra kanarran kaayyatu dhugaan siima osoo waan feetan fiddani osoo hiccitii shayxaana baaftanii fiddanii Jaawar dhiisi shayxaana santu deeggarama malee isin hin deeggaramtan. Sigale shayxaana santu deeggarama malee isin hin deeggaramtan wallaahi qabiinaa taa'intan dhugaan siima. Sigale akkanumatti gartee bal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 a jettanii ni yina sigale mootummaan deeggaramuu qaba gaafa deeggaramuu qabu jala buuneeti kan dhumu kan nu fixu yaan kan dhukkee nu godhu yaan asitti waan narra ga'ee ni beeytanii irra deebi'een
Maaliif abiyyi deeggaruuf jecha. Gaafas deeggaramuu qaba yes amma mormamuu qaba dhibba mormamuu qaba. Mormamuu qofa osoo hin taane morminuu irraa mormamuu qaba. Mormamuu qofa osoo hin taane sirni sallee buqqa'ee baduu qaba jechuudha. Dhugaan si hima. Akkumaan dheengadda jala bu'ee dhugaa si himettiin dhugaa si himaa jechuudha. Sigale. Saniifuu balalala injina waan feetan fida. Waan feetan. Sigale. Waan feetan fida. Tammoo piraayiveetii iccitiitiif ta namoota lamaan iddoo jiruutiif tanaan deddeemtani waan isinumaatti qaanaa isinumaatti wannata natin namni baaqanaa isin hin jiru. Namni baaqanaa isin hin jiru. Sigale. Saniifuu tanumaaniin bira kutee iccitii adda baradhaa dura. Iccitii warra poolitikaa biitu. Jaawar namoota 90 meeqa ficcisiise, maarree ficcisiise, mitirkisho ficcisiise. Hayi. Geetaachoo Raddaatii fi Tigreen nama miliyoona Abiyyii fi Geetaachoo Raddaa faan Tigreen nama miliyoona meeqa walidduutti fixaniiti amma harka wal fuudhanii tattaa'u jiran. Sanuutiin kun uummanni ergamtoota warra siyaasatti hin beeknu nutiin kun rakkoon teenya bar gatii qabnu hin beeknu. Bar uummata jechuun amma Ameerikaa guddoo addunyaarraa uummataan Chaayinaatti aantee lammafarra jirtu tana nama 10 ga'u bar namni sochoofatu. Uummata kana guutuu Iraaq geessee haficcisiisu. Afgaanistaan geessee haficcisiisu. Sigale Liibiyaa geessee haficcisiisu. Namoota 10 ga'u bar. Beeyta akkasii nama 90 fi takka naa lakkoofta. Miliyoona waliddu daaraa godhaniiti. Sigale harka wal fuudhanii ta'anii wajji nyaatanii jechuudha. Laal xiqqoo wallaalummaa gurguddoo jira jechuudha. Wallaalummaa gurguddoo jira jechuudha. Itti aansuudhaan qeeroon ganaa karaan cuftu miitirkishoon ganaa karaan cuftu eenyu karaa cufisiin jee. Mee barruu Jaawar Maammakkee isa qeeroo kee karaa cufita jettu natti as kennu. Hin cufin kaa eenyu si kadhate. Hay. Bakka qabsoon karuma cufuu qofa. Qabsoon karuma cufuu qofa. Qabsoon lagannuma gabaa qofa. Sigale. Qabsoon beetan dursa qabsoon jabduun mooraa Oromoo tafacaatetan Oromoo afaan wallaaltetan Oromoo gandummaan piippiin adda facaatetan Oromoo gosummaan piippii walirra jaartetan Oromoo gartee afaan dubbattu tana tokko gootee mooraa Oromoo tanaahu itichuun qabsoon tana caalteen jirtu. Wanni piippiin jibbitu guddoon waraana guddaa birgeedii sossootuun jibbitu Oromoo jaaramte wanni isin jibbitu. Piippiin paartiitii yaan sirriitti hin beeka waan isin jibbituu fi waan isin jaalattu. Hin beeytati. Amma warri piippii harka dhooytu kun piippumaa hin beeytu dhugaan si himan. Wanni guddaan niikuleerri guddaan waraanni guddaan maaliif Jaawar Maammallafaa kaanaan piippiin rooraati. Jaawar qeeroo hiriira baasaafi miti. Lagannaa gabaaf fidaafi miti. Oromoo afaan taate tana afaan tokko godhaafi. Itti beeka waan ta'eef. Ijaaraminsa jechuun niikuleera caaraa jechuudha. Sabni ijaarame hin hatamu, hin sobamu, hin ganamu jechuudha. Qabsoon guddoon saba ijaaru. Hayyoota Oromoo kan walitti mufate kana tokko godhuun. Kan amma Jaawar eeggatu. Miidiyaalee Oromoo ka afaan haasa'u kan afaan tokko dubbachisu. Qabsoo Oromoo tan oofan tana uummatallee kan piippiin dammaysifattellee sigale anuma faat dammayse warruma nuti piippii dammaysine sanillee garagalanii akkitti dammaytan sun dogoggora jedhanii karaa sirrii karaatti gaafiin tee deebitu karaatti gartee ati injifannoon tee dhihaattu irra kaa'uun qabsoon kana caala hin jiru beeytaa dura. Ta hiriiraa ta karaa cufuu ta lagannaa gabaa ta lola seenuu ta tarkaanfii fudhachuu ganaa bar ni ummaluu bar sun tarsiimoonuu lafan kaa'amne bar. Karaa cufuu hin jiru namni siiduu hin jiru namni naaduu ijees hin jiru namni karaa naa cufi ijees hin jiru. Hin cufin. Usii farsoo ta'e dhugi. Usii caatii qeeqame. Sigale.
Sasit namni karaa naa cufi yoo Jawaar karaa naa cufi jee akkas jeen karaa cufi jeen namni karaa naa cufi jee hin jiru. Karaa naa cufi takka barruusaa keessatti karaa cufa qeyroo qophooytanii qeyroo lolligee isaa jungarree jechuudha. Qabsoon wallaaluun keessan kanaa jechuudha. Yeroo hunda qabsoon bifa takka qabdi qabsoon bifa jijjiirrachaa dhufti. Yeroo garii qawween dhufti. Yeroo garii karaa cufuun dhufti. Yeroo garii saba ijaaruun dhufti. Yeroo garii sabuma kanaa calliftee laaluun dhufti. Gaafa callisuutii callise. Sigale. Gaafa dhugaa dubbachuun geessuus ka'e. Jawaar gaafa callise maaliif callifta? Ministeera ayyaanuma qofa nutti himta. Sigale. Jettanii iyyuu turtan. Inni lafaa ka'ee dubbachuu eegallaan maaliif dubbatta? Maaliif akkana taata? Jettanii iyyitanii jechuudha. Itti aansuudhaan mee wantoota Jawaar dubbate keessaa takka sobanaa himi. Waanuma nuti asirraa iyyaa turre. Mootummaan gibiraan uummata gidirsaan jiru. Milishaarra jaaree gaachana sirnaa jee gartee dhiitee baasaa buusii uummataan gartee matarraatti gannaqee uummata gidirsaan jiru. Mootummaan mana miskiinaa diiguudhaan qorqorroo takka bituun qarshii meeqa si fakkaatti irra? Karawwalaa manaa tokko bituun qarshii meeqa si fakkaatti? Feerroo takka bituun qarshii meeqa si fakkaatti? Sigale. Osoon uummata mariisisin, osoon caffeen Oromiyaa heeran baasin, mana Oromiyaa keessa ijaaramu diigamu kajaaramu heera caffeen Oromiyaa qopheessiturra dhaabbatee ijaarama heera caffeen Oromiyaa qopheessiturra dhaabbatee diigamaami. Paarlamaan Itoophiyaa taa'ee mari'an. Bakkatti Abiyyi gammachiisu miliyoona meeqas kenna baankiidhaan baankii cufu heera kamiin cufte hin jiru. Sigale. Mana miskiinaa abbaa ilmaan 10 abbaa ilmaan 15 abbaa ilmaan 20 nama jaartii lama qabu kamana kana yoo jalaa diid waan ijaarratuun hin qabne maatii meeqaa hoomlasii ta'e har'a kararra taa'u jira. Haya mana kana diide baay'anni ati mana kanaan jaartu mee sabbatuma namaa hiiteeti karaan jaarta kana dubbachuu jira jechuudha. Kun kijiba. Yoo kijiba jee uummanni Oromoo haa murteessu. Kun kijiba. Namni tokko dursa pilaanaa godhama. Erga pilaanni godhamee karaan kun injiinarootaan laalamee magaalaan tun bakki tun eessa ta'uu qabdi, karaan eessa ta'uu qaba, dukkaanni eessarra dhaabbachuu qaba, manni nyaataa eessa ijaaramuu qaba, hoteelli eessa ijaarama. Wanni hundinuu warri sitii taa'eeti qoratee baay'ata baasee injiinaroonni qoratee daandii kana injiinara kamtu qorate. Eega injiinaroonni qorate booda caffee dhiyaataa jechuudha. Caffeetu heera baasaa jechuudha. Sigale. Waalaikum salaam. Zizo. Caffee heera baasaa jechuudha. Mee heerri caffee tamtu heera baasa. Paarlamaa Itoophiyaa kamtu taa'ee mari'ate amma misooma koriidarii kana amma Abiyyi oofu kana mee paarlamaa kamtu taa'ee mari'ate. Eega paarlamaan taa'ee caffee Oromiyaa tamtu taa'ee heera baaseme. Bar uummata uumaan beeyne harkatanii isinitti taphachuu jiranii. Kana Jawaar mormuu jiru jechuudha. San gubbaadhaan seer dhablummaa babal'atee jira. Namni mana murtii heerri kabajamaan jiru. Namni mana murtiitii bahee ajjeefamaa jira. Mana hidhaati ajjeefamaa jira bahee. Namni manni murtii gadhiise sigale gadhiifamaan jiru. Sigale. Namni osoo mana murtittiin dhiyaatin amata 2, amata 3, amata 4 hidhamaa. Hayyee fakkeenyaaf taayyummaan danda'a dheengadda. Manni murtii mirga wabii eegee fi butamee eega uummanni sabaa sablammiin bahee iyya gad hin dhiifamne. Seeraa sun. Dabarsi warruma isin beeytanii isin lakkaa Abdii Raggaasaa afaan hooggantoonni ABO seeraan ala amata 4 hin dhabne osoo mana murtiitti hin dhiyaatin osoo murtii takkan harkatin akkanuma deemaa jedhamee osoo wanni isaan hidhamaniif ittiin himamin
Haya deemaa dha bakka amma. Jaamee akkamatti amata afur booda meeshaa isaanii guurratanii kuun laamshee namni fayyaa ta'ee ol seene laamshee hin baane. So kana mormamu jira kun kijiba. Kun kijiba ameenaan. Diplomaasiin Itoophiyaa laamshawee. Itoophiyaan gartee dur Afrikaa guutuu keessa kabajaa qabdu, dhageettii qabdu, fudhatama qabdu, nageenya kabachiisuun, teessuma lafaatiin sigalee waa hundaan Itoophiyaan gartee addunyaan akka burcuqqoo kanatti kan leelliftu. Arra akka gartee naapingii gartee wantaan furriin xaragatanitti akkasitti xaragatamee lafatti hin darbamne diplomaasiin daamma camte waliigaltee Ankaaraa tadheen gaddaa tana cabsuudhaaf jecha waraanni Itoophiyaa waraana Jubbalaandii wajji waraana mootummaa federaala Soomalee waraanne. Hassan Sheikh Moohee osoon hin jaalatin Abiyyi kanatti Ameerikaan ni deemteeti gartee sigale deemtee farramtuu qofa gaafatte asii osoon itti hin qophaa'in ce'ee dhaqee قول المريتين يجلك وانت ساعة رباول والكريكريدو والكريكرين دركي داني ملتي سنة سيقول دبرسي التران دي انقدد أبتي جنتان وجه اويت أرنو لو قباو تنجرتو سودان خاني فيفو خيسو يسي خيسا غرتي ركون جرو سنقبرا نلورا دانغا إتوبيا جبسيتي تاو تنجرتو Waraanni Suudaan daangaa Itoophiyaa seenee taa'utti hin jiru. Waraanni Saawut Suudaan ittiin as deemee sigalee daangaa cabsee uummata Itoophiyaa caccabsee saammatee qabeenya saammatee loon saammatee daangaa Saawut Suudaan deemuutti hin jiru. Kana gartee dadhabina mootummaatii fi laafina dippiloomaasiitii jee dubbate. Haya kan kijiba. Kun kijiba. Waa'ee nageenyaati. والفنة ولا الجيفنة خوال في تجرو إثيوبيا دا خوال قط تجرو إثيوبيا دا ilmaan biyya takkaati ilmaan obboleeyyaniiti amaaraa fi oromoonis tigree fi oromoonis obboleeyyanii sigal hayye soosaniifu araarri bu'uu qabaa mootummaan mo'uu dadhabe riphelolaan mo'uu dadhabe lachuu wal mo'uu hin dandeenye takkaa tokko mo'a amajjaa isinii kennan mo'uu hin dandeenye sigal nageenyini bu'uu hin dandeenye bakka nagaya barbaannaa nagaya chiraachiroo osoo hin taane nagaya gartee maallaqaan gandummaadhaan dhayxanii aabaa wal jalaa bittan osoo hin taane nagaya gartee waliigala ka dhugaasan ka addunyaalleen qaamni sadaffalleen irraa qooda fudhatu san barbaannaa jechaa jirra nu hundinu kana mormuun sirriidhaa miti. Hayyemee wohumaan siilakkaa'e tana keessaa waan Jaawar Mahammad kijiba dubbate tana kijiba jiiti as jalannaa barreesse. Wanni inni mormaa jiru tana biyyattiin cabte tuffatamni dippiloomaasiin kute ekonomiin biyyattii daabboo takka namni bitachuu hin danda'u. Daabboo takka nu hundi maatii biyyaa qabnaa mee ganduma keessan gaddawwalaa gaafadha. Namni bar maaliifin biyya tanatti uumamee keessa jira akkam magartee faarsee bulaan wanta bilicii Christmas tana Christmas light yettiin faranjiin asii mukarratti hidhan sila viidiyoo amma asiin qaqqabeeni gartan mukarra akkana godhata Christmas light amma Christmas irra holiday guyyaa Christmas light doolaara lama inni gartee Arab Emirates irraa galchee chi bilij godhu tan ozoon hin taane ummanni gartee lafarratti rakkoo keessa jira cinqii keessa jira sigale saniifu rakkoo tana ummata irraa hiika qaala'insa jireenyaa kafi Dubaay zawee mootummaa amma Ameerikaa keessa qaala'insa jireenyaa jira maarree keessa Ameerikaa keessa bar yoo arra qaala'insi jireenyaa jiraate bar mindaa keenya jala ol deema bar
Yoo qarshii saandunyi duraan qarshii sadii afur ta'e yoo duraan qarshii 20tti sa'at dalayde qarshii 20 takka 22 sii ta'a bar. Mindaa kee jala oloofanii bar. Qaala'insi jireenyaa yoo jiraate mindaan kee jala olii qaba. Hiraan manaa yoo qaala'e mindaan kee jala olii qaba. Laalanii akka wal dandeessisanii oofanii bar. Sigale. Akkanuma kiraa manaa samii kuchiifte daabboo samii kuchiifte mindaan kee chuma jirammoo. San gubbarraa mindaa kee kanarraa gibira sirraa fuudhan. Amma mindaan kee kuma 4 yoo ta'e manni yoo kum 6 ta'e bar kiraa manaa bichaa kafaluuf kum 2 namarraa itti kadhachuu si barbaachisa. Dakkaa dalagaa biroo barbaadachuu si barbaachisa. Sigale. Arra hojjettoonni mootummaa maal keessa jiran? Arra dooktarootaa fi piroofeesaroota taaskii oofuu jira bar. Guyyaa yuunivarsiitii qaraayisaa oolaniiti galgala dhufanii taaskii oofanii bar. Ana akkuma nama dura isinii barsiiftuu yuunivarsiitiitiin beekaa halkan huccuu namaa miicaa bultu. Kitaaba kam dubbifteeti ganama barattoota qaraasifti naa himi. Amma faarsee bulaan asii waxii dhugee quufee sigale. Garaa marmee lafa keessee hoggiichi taa'ee jijjiirama dhufe kana. Jijjiirama Oromoon harkatte kana. Bookun jijjiirama maali micciirama sigale. Waxiin dhuguu harkadhe kana jettee sila akkasin nuu jijjiirte. Shiroon gartee garaa guuttachuu eegale kana jettee sila akkasin nuu jijjiirte baay'ee natti mijjata. Baay'ee nuu ta'a sila akkasin nuu jijjiirte sigale. Qaala'insi jireenyaa uummata matarraan bahee uummanni maraate sigale. Foon nyaachuu bar uummanni Itoophiyaa bar foon yaa barakkas akkasii bar foon quufnee firraa lafa